በተደጋጋሚ በድብቅ ታፕታፕ ታደርጋለች። ኡጋንዳዊት ናት እንግዲህ ልጅቷ የኛ አይደለችም። ከዛ ሴትዮዋ ስለምትጠራጠር የሆነ ቀን ከቤት እንደወጣች አስመስላ ልክ እሷ እግሯ ሲወጣ ሰውየው አጅሬው ይሄ ለሀጫም ዝርክርክ ማለት ነው በጥፊ አንስታው በግድግዳ ብታጋጭ ኖሮ ዛሬ እሙሟ ከሷ አይቦደስም ነበረ። ከዛ አጅሬው akkuma dhageessanii waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuu fi yoo lubbuudhaan jiraanne waa baay'ee argina. Akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti immoo sarratanyaan Saudi Arabiyaa keessatti sarratanyaan Ugaandaa jechuudha. Abbaa manaa maadaamii ishee wajjiniin raftee jiran yeroo kanatti anarree viidiyoo sana argeetan ture dhugaa dubbachuuf argeen guyyaa lama irriiba dhabe. Isaas jammar beektanii namni isaanii namarraa dhalateeyyuu miti. Yaa ta'uuti yeroo kanatti madaamin hojii deemuudhaaf gaafa isheen gadi baatu kan dura barte kaa'edha. Isheen hojii in xaraxartee jedhan. Madaamittii xaraxarteetu namichis mana jira sarratanyaa wajjiniin xaraxartee achumaan hojiin deema jettee deemtee gadi baatee ol deebitee walirratti qabdee jedhan. Kanallee dhugaa dubbachuuf haasa uummattuyyuu baay'ee tokko nama qaanessaa yaa ta'u malee waan akkana rabbi namaa oolchuu kun waan waaqatti isin qabu sijammar garuu sarratanyaan takka injaan hin beeku dhugaa dubbachuuf akkamitti kaayyoo biyya baatee wallaaltee gana sarratanyaa namaa taate sammuu mashiitittuyyuu kun dhufeef jedheen girrimna jedheqa. Yeroo ammaa kanatti ajandaa miidiyaa kanaa taate ana dhugaa seenee amma viidiyoo sana argutti dhugaa dubbachuuf dhugaa natti fakkaachuu didee jechuudha. Garuu gaafan arguu guyyaa lama riiban dhabee haala ishiin ittiin ajjeeste haala ishiin assaqqaaqiunii ta'an ishii kukkuttee dhugaa dubbachuuf ijji namaa hin argine baay'ee tokko nama surura. Gin waan akkana kana ol jettaniituma dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya waan akkana kana yaaduu dhiisatoo ol jettaniituma abbooraa isaanii hin ilaalina. Garuu keenya namni biyaansi an akkana kanallee miti tokko hin jira dubartoonni beektanii namni hundi akkuma malkiin garagara ta'e akkuma beekaa hin jiraa mitire akkasumatti yaan isaa tirrii garagara. Gin kun immoo kana waan jedhu baay'ee fokkisaa jechumattu yookiin jirattiin hidhamteetii jirti akkasuma mana hidhaa geeffamti jedhanii aariin kun waan nama goone hin qabu beektanii dhugaa dubbachuuf gara keessattuu araboota dhiisatoo namoonni keenya iyyuu hin dhiisan isinii galee kun immoo inaaffan beektanii kun dhugaa dubbachuuf dubartiin inni naafti baay'inaanii ni beektu. Warra dubartootayi gin waan akkana kana osoo nama keenyas ta'e hin dhiisan akkamitti akkana gootee arabtiitti tun akkamitti akkana gootee jechuun hin danda'amu maaliif keenyallee inuma godhu waan akkana kana biyaansi sarratanyaan tun waan gaarii hojjettee osoo hin taane akkasittis ajjeesoo osoo hin taane dhugaa dubbachuuf seerattillee osoo dhiyeessitee wayyaaf ture malee waan akkasii akkaataa ishiin itti ajjeeste akkaataa nama ittiin ajjeesanii miti. Garuu ishiin nama illee itti bitte ta'ee hin beeku. Akka kinoo horii qaqqalanii akkasitti kukkuttee ani akkamitti akka isheen viidiyoo saniyyuu waraaban hin beeku. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko nama sodaachisa. Yeroo kana laalanii gara jabinni isaanii gara jabinaa miti yoo sii tolanis sii tolu yoo sitti badanis akkasumatti akka bineensatti si nyaatu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Mijattiin tun ammoo waan akkas nama akkasitti nama ajjeeste osoo hin taane haa ta'uuti abbaa warraa ishiitiyyuu qoshaashadha malee sarratanyaa ganaas gaddeebi'ee sarratanyaa wajjiniin injaan hin beeku. Sanuu odoo malkirree qabaatanii dhugaa dubbachuuf waaqayyoo qurnaa jiru malee nama seexana fakkaatu kana wajjiniin keefanii
dhiiruyyuu sareedhuma ani walitti qabee ture warri dhiiraa yaam soorii dhugaa dhiifamaa jechuun geeffataniis illee dhiirota hunda osoo hin taane hin jiru beektanii dhiironni tokko tokko bakka asim jedhee jireenya foonii qofaaf kan jiraatu wayii tokko hin jiraa miti namoota akkasiitiif baay'ata biyyoota arabaa keessa moo ni beektu so namtichis waan gaarii godhee miti sarraatanyittiinis waan gaarii gootee miti biyaansi ana dhugaa dubbachuuf sarraatanyittiin sun nama mararre maaliif hojii ishii hojii miti waan ta'eef biyaansi osoo beektanii hin jira nama mudataa waan akkanaa kuni garuu immoo ishiin irra deddeebitee waan jedhaniin dura waa shakkaa dhuftee teessaa edaa ishiin yeroo hundumaayyuu akkana gooti kan jedhu shakkitee waan akkanaa kana irratti raawwattee jechuudha. Kanaaf ani jalqaba irratti yeroon dhaga'u soba natti fakkaate. Barbaade tan viidiyoo saniin man argee dhugaa dubbachuuf osoo hin ilaalu baadhee odoon argu baadhee na jechisiise. Ani dhugaa nama akkanatti ajjeefamu sin argine nama akkasitti gara jabummaa akkanaatti sin agarre. Garuu poolisoonni waan akkasii kana yoo argan ishumaayyuu lubbuu ishee baasu. Dhugaa dubbachuun namni nama ajjeese yoomiyyuu Saawud Arabiyaa keessatti hin ajjeefamu. Jin beektanii yeroo tokko tokko sina siraatas qabaachuun gaariidha. Sini galee keessattuyyuu sarraatanyaa taatee sammuu maalitiin kana yaadda yoo isjamar. Ana akkana tana hayyumaan taane dhugaa dubbachuuf nama marartuu yoo ta'u biyaansi hojii dhabbiyaa baatee injirti takka illee beektanii ijoollee ani nama baay'een beekaman akkana kana garuu immoo ijoollee baay'een argee shakkamanillee ijoolleen hin jiru biyaansi namoonni akkanaa dhugaa dubbachuuf ani akkana ni yaadutti nama biraa yaadu akka nama biraa yaadutti ani yaaduun dhiisuu hin danda'a gin sammuu akkamiitiin waan akkanaa kana achitti yaaddee ofiifuyyuu namni akkamitti sarraatanyinnatii kana baanu jedhee yaadaa akkamitti biyya keenyatti galee akkamitti hojjennee of jijjiiruu jedhee yaadaa isaan gana waan akkanaa gadii waan isaan hin madaalle yaadu sammuu keessatti jechuudha. Dubartoonni tokko tokko hin jiru. Takka caawaan hin jirti dhugaa dubbachuuf baqa. Haala hunduma keessatti caawaa gaafas hin jedhu dhugaa dubbachuuf waggaa dheerayyuu biyya Arabaa keessa teesse isaan amma biyaansi Ugaandonni kun waggaa lama moo baay'ata waggaa 3 caalan ta'an. Namsi baqa hin beeku dhugaa dubbachuufi nabirarree hin yeroo tokko tokko hin jiru beektanii Ugaandonni kun hin dhufu waggaa lama hin dabarsan baqa hin galu. Biyaansi namoonni akkanaa hin jiru biyya Arabaa keessatti irree amma fakkeenya biyya Arabaa kana keessatti yeroo hundaa beektanii amma Ugaandan biyya Dubaay kana keessa seenu waggaa lama erga dhaabbatee jechuudha. Qoshaashota waan ta'aniif baqa yeroo baay'ee paaspoortiin illee asitti akkan baafamne dhoowwee asillee akka fudhanne asillee akka hin dhufne mootummaan Dubaay dhoowwee ture waggaa lama jechuudha. Bakka hundumatti bakka jiranitti bakkuma hundumatti qoshaashota bakka dhugaa dubbachuuf bakka hin argutti isaan biratti saal jedhamu isaan bira hin jiru. Namoonni akkanaa immoo beektanii dubartoota walumatti qabamaniitu dubartoota jedhamuun bexaam itti sheemidha. Qullaa deemuu biyya antinii keessatti biyya kana keessatti hin jira yaa'u gin isaan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko hin waan ta'aniif kanaafuyyuu akkas gootee madaamittiin ani akka kiyyatti garuu immoo ofii ishiitiif ofisi balleechitee maaliif jennaanii hidhamuurras immoo obsiteetuma osoo isheellee hiisistee hin dandeessi garuu immoo aariin gaafas yeroo sanitti waan nama hin goone hin qabu aartee jirti humnaa ol aartee
unkutkuti si gootee shi kutchistee dhiistee so waan akkasiitti isiniin jedha obboloo tokko warreen hin dhageenye dhageessanii abbaa manaa madaamii akkanatti hojjettaniitu hin ilaalina no ana gin dhugaa dubbachuuf ugaandittii suni ajjeesuu qoshashaa akkanaa tanaa jiraatte somaa nama fayyadu dhugaa dubbachuuf beektanii lubbuu namaata irratti illee beektanii intini jechuun gaarii miti ana akkanaa qoshashaan tuni teessillee hin fayyadu waan ta'eef lubbuudhaan darbuu shi nama mararre gin haalli ishiin ittiin ajjeeste sun bexaam itti nama asaansiisa warreen argitan argitanii warreen hin argine immoo bagan argine iyyuu dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama sodaachisa hunduma keenyaaf waan gaarii nama hojjetu nu haa taasisu waan badaa rabbiin nu yaachisiisinii biyya keenyatti nagaan nu haa galchu anna akkasii tuffii maaliiti kan jettu kaasheenis immoo xiiqii keessa waan galteefidha waan akkasii isiniin jedha turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa isiniin jedha